Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtanitti nageenya keenya kan kabajaaf jaalala isin haqa qabu isiniin jenna. Qabiyyee mijii dubbataa keessatti kan torbaniin isin biraan geenyu kun qophii gumaataati. Qophii gumaataatiin hojiiwwan aartii barreeffamootaaf kanneen biroo tibbana keessanuu keessa haaraa hojjetaman irratti xiyyeeffachuudhaan muuxannoo fi ga'umsa nama sanaa irratti xiyyeeffannee turtii taasisnu kan isin biraan geenyu gara istuudiyoo keenyaatti baga nagaan dhuftee isin jedha jalqaba. Galatooma naaf hedduu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Tole egaa kitaabota garaagaraa barreessiteeti kan jirtu kitaabota walaloo kan xiinsammuu fi kanneen biroo kan harka keessa jiranis akka jiran naakaasteeti kan turte amaleeffannaa fi ka'umsa barreeffamaa kan kee akkamittiin ibsita? Ka'umsi barreeffamaa koo kitaabolee garaagaraas nan dubbisa rifeer nan godha jechuudha. Keessumaa kootii uumamumaan waan jirus jira jechuudha naachuraalli kanan qabu dubbisa walaloo kanas nan jaalladha jechamoota afaan oromoo kanas akka guddatan nan barbaada jechuudha kitaabatti jijjiiree ka'umsi koo kanarraati. Gosa kitaaba xiinsammuus walaloos argaa jirra as kanatti barreessite kamiin irra caalaa filatta jaallatta egaa xiinsammuunis akkaataatti barreeffamu hubannoo ittiin wantoota ibsan kan mataa isaa danda'e ni qaba walaloonis akkuma kana jechuudha. Isa kamtu siif dhiyoodha lamman keessa? Ani kitaaba lammaffaa irratti barreesse kuni waa'ee yeroo waan qabatuuf kan xiinsammuun nama jijjiiruu danda'a jedhee irratti xiyyeeffannoo guddaa kan inni gaggeessedha. Walaloo irratti taanee jechuudha. Inni sun ka'umsa kooti walaloon jalqabaa. Kanaafuu inni kun immoo xiyyeeffannoo guddaa namni yeroo itti kenne itti keessatti tajaajilamee of tajaajilee jiraachuu of jijjiiree jiraachuu waan qabuuf kanarratti baay'een wanti xiyyeeffannoo itti kenneera jechuudha. Kan xiinsammuu sanarratti. Egaa kitaaba kan walaloo kee fuulduruma isaarratti yookiin immoo cover page isaarratti jalqaba ilaalaan ture mata duree hin qabu barreeffamaan yookiin jecha garuu mata duree mataa isaa danda'e immoo kan hiika mataa isaa qabu akkaataa ittiin ibsitu mataa kee hin qabaatte jedhee tan abdii qaba wanta ta'e anaafis gaaffii ture mallattoo gaaffiidha kan jiru daawwattoonni keessa akkuma argaa jiran narbu jedhee gara boodaatti agarsiisna. Maali inni mata dureen kun maaliif kana goote? Mata duree kana taa'ee nuti yaade kana keessa mata duree kan ta'an baay'ee jiru ture. Taa'ee yeroo yaadu maaliif addaan ta'u namni abstraaktan kunis jiraachuu qaba mallattootiin kan bakka bu'u maaliif mata dureen ta'u isa jedhu keessa koomatti uumame. Isa keessa kootti uumame immoo kan marraan kaa'ee jechuudha fide. As keessas jira waa'ee gaaffichaa maal akka ta'e gaaffiin suni akkaataa hibbootti kan gaaffiin ta'e jechuudha. Hibboon sun immoo abjuutiin kan natti argame jechuudha. Akka abjuu yeroo ciiseetanii hiika sana barbaacha barbaadee yeroo dhabu mallattoo gaaffiin ta'eetiin as fidee jechuudha. Mata duree hedduminaan beekamu irraa addadha. Yeroo baay'ee qabiyyee kitaabichaa sanadha kan barreeffamu yookiinis immoo yaada waliigalaa kitaabicha keessa jiru. Inni kun garuu wanta kan biraa ibsuudhaan maal wanta ta'eef kun addadha. Namoonni gaafa kan argan maal yaada akkamitti kennan mallattoo gaafa kana? Yaada kana yeroo argani tokko tokkummaaf mata dureetti hin kennine akkamitti mata duree taa'aa jedhan. Kun immoo nama harkisaa kan jedhus jira. Kun immoo addatti ta'ee utuma wanti isaan argin mallattoo gaaffii ta'uusaa baruuf jechuudha. Kitaabicha dafee yeroo itti ilaaluuf ariifatu jira jechuudha. Irra jireessaan qabiyyeen kitaaba kana keessa jiru walaloo kana walaloo meeqadha kan kitaabni kun of keessaa qabu irra jireessaan qabiyyeen isaa yookiin wantoota ibsuudhaaf yaaltes keessatti maal fa'i? Walaloo mata dureen gara 40tti kan qaba of keessaa konteentiin isaa kan inni xiyyeeffatu tokko kaka'umsa kana wajjin rileeshinii wayii qaba kaka'umsa kan nama keessatti uumudha. Lammata immoo tokkummaa kan fidu tokkummaan keenya akka jabaatu hojiitti jijjiiruu akka dandeenyu wanta of kakaanne sanaan yeroo of kakaaftu gara moomsaatti deemta waan ta'eef garatti siqa jechuudha gara sanatti deema jechuudha walaloo yaada walaloo kana keessa jiru. Hidhata qaba naan jettee walitti siqa yaadni isaa moor jechuudha
motiveeshinii kana wajjin wal qabata jechuudha. Kanaaf ati amala keetiin kitaabota nama kakaasuu danda'an yookiin kan xiinsammuu irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Kanaaf mee kitaaba kana keessatti walala tokko daawwattoota keenya yoo affeette maal ta'a? Mee nan yaala amma danda'e dubbisuu yaala. Barreessuu irratti malee dubbisuu yeroo baay'ee nan barreessa malee sammuutti waraabu barreessee tanin kaa'a. Qomatti qabachuun rakkoon qabu garuu kanuma kitaabarra jiru iyyuu tokko yoo daawwattoota keenyaaf dubbistee jedheetani. Mee egaa waan sinii dubbisa. Mata dureen isaa maraatuu jedha. Of wallaalchisee qaamaan mankaraarsaa dhukkubni isaa kan jiru keessa isaa garuu uffatee deema fayya qabeessa ofirraa buusee dhaabbata gaabii isaa ni xiixa ni bookkisa ni korrisaa dubbii dubbachuuf lafti itti marsaa akka qoosuu akka qufa'uu isa taasisaa keessaaf alaan maraatummaan isaa hadhaan guutee jireenyi isaa ciree dhiisee laaqanaaf wixxisaa halkan olii gad isa deemsisaa barcuuma butee of jaataneessaa maraatuun kan ilkaan gatee deemu qaamni irraa dhumee kan soofamee deemu foon irraa harca'ee kan lafeen siqatu arraba isaa kan dubbiin qoratu yaada dhiphaa malee sabdanuu lagataa qulqullina gatee uffannaa isaatti haqataa maddiin dhomoqee hidhii kottoffachiisaa afaan gaarii hin baasu ni marrachiisaa nama keessaa bahee hobbokoksa of tuulee safuu gatee jecha arrabsoon of wallaalee sigaareffata harka wal keessa takaalee yakka sitti fe'a dhugaa qabdu haalee waaqni nama haa eegu maraachuu irraa utuu beektuu maalummaa kee dhabuu irraa jedha. Tole. Egaa sookoof sorgoma tasaa danda'e hin qabaata jedhee yaada. Mata dureen isaa fi qabiyyeen as keessatti walolaan ibsuudhaaf yaadame waa'ee eenyummaa maalummaa ofii ta'a jedhee tan tilmaama. Akkasuma akkasi. Ofii kee yoo hin ilaaliin ati wanta jijjiiramuu qabu sana utuu hin jijjiirin yaada maraatummaa keessa jirta jechuudha. Keessa kee jira wanta ati jijjiirtee of jijjiirtee ittiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu of jijjiiruu ala yaada hin taaneen yeroo daayivarti taatu yeroo balleessitu maraatuu taataa jechuudha. Kanaaf egaa walalooni wantoonni haalumti walalooti barreeffama adda godhan keessaa isa kana sookoof sorgoma taasaa qabaachuu isaati kallattiidhaan wanti barreeffamee fi yaadi bu'uuraachi keessa jiru garuu akkaataa namichi nutti hubateen adda ba'a wanta ta'eef jechuudha. Akkam ture kitaaba kana yommuu barreessitee gabaadhaaf dhiyeessitu fudhatami isaa namootni ammam fudhatama argameera yaadi namoota akkam ture kan sii kennan. Noormaali kitaaba kana hin eebbisiifne hin eebbisiifnani hojjetootuma jiru kana wajjin hojjedhu hiriyyoo tokko isaan jaallatanii mana irraa bitanii jechuudha. Maaliif yeroo baay'ees akkanumatti ka'ee yeroo walgeeffatan darbee sa'a muraasarra yeroo itti dubbisuuf jiru jira. Carraa argadhetti yeroon of shaakaleessus ni jira jechuudha. Taa'ee akkanumaan taa'ee barreessee jechuudha. Bakkuma jiru sanatti barreessee maalan fidasa jedhu maalan barsiisuu danda'a kan jedhu sana yeroon itti lafa buusus ni jira jechuudha. Kitaaba kee kan walaloo kana keessa fuula dhumaarra karaan deemsa kee qajeelchuu deemee siif hin dhufu sitti deemee si mataa. Kanaafuu yeroon hojii ammaa borteessee hin eegini jedha. Yaada akkuma jalqaba kaaste wanta xiinsammuu yookiinis immoo wantoota nama keessatti kaka'umsa uumuu danda'an borii nama jijjiiruu danda'an waan akkasii kana of keessaa qaba wanta ta'eef kitaaba kana wajjin hariiroo qaba. Karaa kitaaba kanaattis kan si ceese walaloo kana ta'aa jedhee tan shakkaan gama kiyyaan akkam jettaati? Kanas ka'umsa kooti achii boodadha yeroo sanatti yeroon kanatti barreessu jira miti yerootti aansun ammoo yeroon isa caalu jira. Yerichi yoomii ciiftus teessus waan beekuu qabdu beektee ifa baasuudha. Ifa baaftummaa eessa jira? Keessa kee jira. Keessa keetti maddisiisuu qabda jechuudha. Sababa isaati fagoo eeguurra ammuma kana ka'iisa jedhudha. Yeroon ammuma? Yeroon ammuma. Amma si waliin haasa'an jira miti amma isaa kanan waan bira raawwachuu danda'uun qaba jechuudha.
Amma. Kireet gochuu qabaa jechuudha. Kan jijjiiruudhaaf wanta milkeessuudhaaf yoo barbaadde beellama ittiin qabatanii. Hin qabatinidha. Amma jalqabee. Amma jalqabeetti itti ce'ee. Yeroo baay'ee barreessitoonni kitaaba hedduu addunyaa keenya keessatti beeknu yookiinis immoo milkaa'ina isaaniitiin beeknus yaaduma kana kaasu. Ammadha. Borii beellama ittiin kennin yeroo ittiin kennin ammuma jalqabii milkaa'ina kee ammumarraa eegaliidha yeroon qabdus amma waan ta'eef jedhu. Amaleeffannaa fi kitaaba bituu namoota akkamittiin ilaalta? Namoonni amaleeffannaan kitaaba dubbisuu kun bituu kun akkami jira? Yeroo baay'ee natti dhaga'ama natti kitaabni nama jijjiira. Kitaaba bituu irratti leettaadha yeroo baay'ee yookaan duubatti of deebifna. Bitnes anumarraa ka'e biteetan kaa'a jechuudha. Garuu wanta achi keessa jiru dubbisuun qaba. Kuni kaka'umsa dhabuu keenya agarsiisa. Of keessaa yoo kaate kitaaba sana keessa waan jiru yoo barte waa hubattee of jijjiiruu dandeessa. Waa tokko yaaduu dandeessa. Kitaabonni nama yaadsisu wanta yaaduu qabdu sanaaf si kakaasu. Si kakaasus kan sammuu kee bal'isanis of keessaa qabu jechuudha. Isarratti hundootee gara jijjiiramaatti ceeta jechuudha. Jijjiiramatti akka dhufuufi. Kanaaf dubbisuun dirqama dhugumadha. Dubbisuun dirqama ta'a jechuudha. Kitaaba bira darbuu iyyuu hin qabdu. Anama kitaabolee baay'ee kan afaan Ingiliffaan barreeffamanis biteetiin dubbisa. Irra caalaa kan motiveet nama godhani isaaniin dubbisa fakkeenyaaf yookaan osoo barbaade akka asoosamaatti kan dhiyaate tokko jirti. Who moves my cheese kan jettu tokko jechuudha. Taatee wantoota xixiqqoo afuriin kan bakka bu'eeru jechuudha. Taateewwan achi keessatti raawwatamani gara of deemsa kee dhaabuutti si kakaasa beektaa. Xiqqoodha. Peejii dhibban caaltu. Ishee amma gara afaan Oromootti jijjiiree akkanumatti namni illee akka dubbisu nan barbaada jechuudha. Yaa qopheessaan jedhe jechuudha. Yaa jalqabdee? Kanaaf kitaaba siikaa jirta jechuudha. Inni kunis muuxannoo tokko ta'a. Egaa gara kitaaba keessa kanaatti haceenuti. Kitaabi kennu kunis kitaaba xiinsammuuti. Irra jireessaan atis akkuma jalqaba irratti jetteedha. Egaa as keessatti mallattoolee of jijjiiruudhaaf amaleeffatamuu qaban jaha jettee wantoota gargar babbaasuudhaan akkaataa namitti dubbisee hubachuu danda'uun qoqqooddee jira. Inni kunis kitaabi kun mallattoo gaaffiidhaan akkanii mata dureen isaa taa'ee jiru. Maaliif irra jireessaan wanta akkasii kana filachuu barbaadeeti? Maaliif keessi keenya of gaafachuu qabu. Waan of gaafannu sana immoo jijjiiruu qabna waan ta'eef yeroo hundumaa waa'ee kan jedhurra maaliif irra rafa jechuun qaban yoo rafate jechuudha. Saatii dabarsee yoo rafate maaliif irra rafaa kan jedhu na keessa jiraachuu qaba jechuudha. Yoo inni na keessa hin jiraanne gara deemuutti deemuu hin danda'u jechuudha. Har'a kana rarrafa miti galgala kana yoo ciisu booriif maaliif irra rafaa booritti yeroo ka'u anaadhaaf waaqayyooti na gargaaree na dabarsa gara booriitti. Garuu maaliif kan jedhu nu kaasuu danda'a. Kanaaf mallattoo ta'uu sana hubatteettaa kan si jijjiiru ta'uusaa yeroon keessatti jijjiiramta waan ta'eef. Mallattoo yookiinis immoo wantoota jireenya namaa keessatti hudhaa ta'an danqaa ta'an kana of gaafachuu akka qabnudha jechuudha. As keessatti kaastu milkaa'inaa fi bu'uura wanta ta'aniif. Kanaaf mata dureen isaas akkas jedha yeroon mallattoo ittiin of jijjiirtudha hubattee mallattoo gaaffiidha. Oomishaa jechuudha. Qabiyyeen kitaaba kanaa irratti hubatteetta garuu ati gaaffii anatti deebistee bakka koo fudhachuuf jirta akkuma ati jetteedha. Dhuguma yeroon mallattoo ittiin of jijjiirtudha. Egaa inni hubatta yerootti si miliqu jira yerootti wanta tokko hojjechuuf milkeessuuf deemte wanni sun milkaa'uu dhiisutu jira. Uma jira bu'aa ba'iin uma jira yerootti milkooftu jira yerootti gadi buutu jira jireenyis akkasii jedhameeti ibsama wanta ta'eef kitaaba kana garuu guutummaa isaa sirriitti akka nu hubadhuuf immoo irra deddeebiin dubbisaa dirqama fuulduratti jedhee yaada bilbilees tirima akka nu hubadhe. Si akkunan dubbisuu qabda. Maaliif barreeffame kan jedhu deddeebiteeti maaliif barreeffame afaan lama qabama. Argeera al tokko qofa miti kan irra jireessaan kitaabni
dubbifamuudhaaf malu al tokko lama irra deebitee dubbisuun hubannoo gaarii si kenna. Qabiyyeen kitaaba kana irra jireessaan maali xiinsammuudha garuu xiinsammuu keessaa akkuma amma jette waan muraasa nu kaastee jirta. Inni guddaan yaada ijoon as keessa jiru maali? Namootni kan akka hubatan barbaadu. Yaadni ijoo as keessa jiru yeroo keessatti ta'eewwan jiranidha kan inni of keessatti qabatu. Maaliif muuxannoo ani dabarsas jira. Muuxannoon jireenya jiraattu keessatti muuxannoo dabarsitu qabda. Gufuun si qunnamuu danda'a, rakkoon si qunnamuu danda'a, dhukkubsachuu dandeessa, waa dhabuu dandeessa, rakkachuu dandeessa. Inni sun mataansaa ta'eewwan yeroo keessatti raawwataman. Isaan irraa immoo waa barachuu qabda jechuudha. Yeroo waa barattu garamtti jijjiiruu qabda, gara keetti jijjiirte hiika rakkoo sanaa kennuu qabda. Rakkoo sanaaf hiika hin kennine of gototta jechuudha. Jijjiiraman fidduu waa'ee rakkoo kee odeessita jechuudha. Kanaafuu kana keessatti kan ibsamuu barbaade yeroo mata'ee jechuudha. Kan inni of keessatti qabatu qajeelummaa qabaachuu qaba namni dhalli namaa. Anumamni ibsisaaf waan ta'eef qajeelummaa uumamni waan ta'eef jechuudha. Ergi qajeelummaan uumamtee gara jijjiiramuu of jijjiiruutti deemuu qabda. Jalqaba qajeelummaa yaadda yeroo qabda ammaan kana taa'eetan yeroo keessan jira qajeelummaa qajeelaa hojjechuu qaba jechuudha. Isaa booda gara jijjiiramaatti maal inni jijjiirama isa jedhu ittaansee immoo yaalta jechuudha. Yaalii sana keessa yeroo yaaltu maal yaalaa isa jedhu immoo arguu qabda. Fakkeenyaaf kitaaba barreessuu ta'e shaakaluu danda'uu qabda jechuudha. Yoo naafaa dhufu jette jechuudha. Yoo barreeffama shaakaltee hin dhufata jechuudha. Yoo hawwiisaa yoo jalqabuma si keessa buleera yoo ta'e barreessuun hin ta'a jechuudha. Akkas ta'a jechuudha. Yaaltee booda jaalala of keessatti qabaa. Jaalalas qabaachuu qabda jechuudha. Ofitti amanamummaa jiraachudha. Dhumarratti wanta raawwatu sanaaf ofitti amanteetti seenuu qabda jechuudha. Tole yaadi bu'uuraa as keessa jiru kana jechuudha. Tole egaa wantoota bal'aa kaasuun danda'ama. Ergaa dhumaa yoo qabaatte egaa kitaabota barreessitee jirta namoonnis bitanii dubbisuu ni qabu. Gara fuulduraattis kitaaba hiikaa akka jirtu nu kaastee jirta isa sirraatiin ni eegna. Akka walii galaatti garuu yaada xumuraa tokko yoo golamni maal jetta? Rakkoon qabu. Tole mee yaada xumuraa kee yookiinis ergaa qabdu? Ergaan qabu kitaaba dubbifnu amaleeffannu kitaaba dubbisuun amaleeffatamuu qaba. Kitaaba abbaa fedhaa ta'u amaleeffatamuu qaba. Irra caalaa immoo afaan Oromoo kun isa durii irra reefuu ka'aa jira waan ta'eef wanta ka'aa jiru kana immoo nutis taayimii qabnu kanatti yeroo qabnu kanatti dargaggoonnis haa ta'u ijoolleen xixiqqoollee haa ta'u gara kanaatti deemuu qabna jechuudha. Gara dubbisuu kitaaba dubbisuu of jijjiiruutti deemuu qabna jechuudha. Kitaaba kana keessa kan jiru xiqqaa guddaa hanga jaarsaatti hanga maanguddootti gargaaruu danda'a jechuudha. Ergaansaa yeroo qabda yeroo keessatti wanta garaagaraa waan hojjechuu dandeessuuf hin danda'ama jechuudha. Wanta hin dandeenye immoo baruu qabda jechuudha. Beektee hin danda'amu jettee taa'uu qabda jechuudha. Kanaafuu kitaaba dubbisuun amaleeffatamuu qaba. Waan jabaachuu qabudha. Seenaa ofii baruun waan gaariidha. Dubbiftee jechuudha. Seenaa dogoggora yeroo baay'ee seenaa kee kaaftu seenaa kan kee mataa isaa jechuudha. Kan saba kee qofaatu irra caalee jechuudha. Kan kee mataa isaa dubbattu dogoggoruu jira. Isumallee si qara jechuudha. Qaree si dhaaba. Kallattii si agarsiisa. Afaan keenya immoo guddachuu waan qabuuf kitaabni kun jabeessee waan barsiisu waan baay'ee qaba jechuudha. Afaan Ingiliffaa kan barbaade afaan Ingiliffaa isa dubbisuu danda'a. Afaanota lama qaba waan ta'eef jechuudha. Rifeer godhee akkaataa barbaaduun sirriitti dubbisee of jijjiiruu danda'a. Kitaaba nama jijjiiru jedhee muuxannoo koorraa ofii koo itti shaakalee itti cichee kanan keessa darbe waan ta'eef nama gargaara. Waa'ee yerootti namoota galateeffachuu qabu. Hojjetoota hiriyoota koo na wajjin jiranii yeroo kana akka barreeffama gaaffiitti qopheessee gaaffii dhiyeesseef hin ture. Yaada na qoqqoodanii turan akka riisarchi gochuu jechuudha. Yaada na qoqqoodanii turan isarratti hundaa'ee bal'isee
anis yaadan qaba waan ta'eef yaada sanatti kan itti ida'ees jira jechuudha. Waan akkasii raawwadheera. Kanaafuu asitti na dhiyeessu keessaniif baay'ee galatooma. Kanaaf wanta bal'aa kaasteetta. Yeroo qabnu wajjiniin malee muuxannoo as keessa jiru wanti ati barreessite namoota hedduu fayyaduu akka danda'u abdiin qaba. Namoota carraa kanaan kitaaba kana bitanii akka dubbisan nan affeera. Yeroo kan biraa carraa biraatiin yeroo bal'aa fudhannee wal agarra jedhetan abdii qaba. Waan dhuftee keessummaa keenya taatee yaada akkas bal'aa kana nuufis daawwattoota keenyaafis qoodeef maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee ulfaadhuun sin jedha barreessaa kitaabaa Xiinsammuuf Walaloo Jireenyus Olaanii yeroo gaarii wajjin dabarsinee jedhetan abdii qaba. Egaa qophii gumaataa keenya kan guyyaadhaa jennee turtii wajjin taasisnee kana fakkaata jechuudha. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya kan gumaataa kan qabiyyee Bidiruu Dubbataa keessatti biraan ga'a turre kan hangammaati. Torban qabiyyee kan biraatiin deebinee wal agarra hanga torbanitti fayyaa ta'a.